So taaptaabii qofa don ta'in koinoota kanneen immoo walitti qabachuudhaaf kan nu barbaachisu. Isaan keessaan immoo airdrop bareedaa ta'an keessaa tokko arra isinii qabadhee jirtu. Innis taabis waatti akka danda'u amanaati jiru. Kanaaf baay'een isaanii teelegiraam irra taa'anii koinii sassaabachaa jiru. Subscribe to my channel. Ashama akkam jirtu? Ani nagaa koodha. Sanyiin jedhama. So asirratti wantoonni nuti ilaallu inni guddaan chaanala kanarratti wantoonni nuti barannu inni guddaan wantoota teekinooloojii wal qabatan diijitaal maarkeetingidhaan wal qabatanii fi akkasumas weebsaayitoota barnoota tolaa kennan weebsaayitoota leenjiiwwan garaagaraa kennanii fi akkasumas bakka barnoota tootaalii diijitaal maarkeetingii ta'e amma hin danda'u yookaan amma beekumsa koo isinii qabadhee dhufu. Kana alatti immoo wanti biraa wanti isinii qabadhee dhufu chaanala kanarratti ani ofii kootii muuxannoo viidiyoo ediitingii nan qaba baradheeraa ittiin hojjedheeraa akkasumas giraafiksii jechuudha. Wantoonni kunneen immoo yeroo ammaa kana gabaarratti baay'ee barbaadamaa jiru. Akka fakkeenyaatti isiniif kaasuu hin danda'a. Hojiileen ediitingii kamiyyuu hojjetaman hedduudha. Hojiin ediitingii barbaadan hedduudha biyya kana keessatti. Wanti kamiyyuu ediit ta'uu qaba. Fakkeenyaaf beeksisni tokko gaafa hojjetamu editara barbaachisa. Upwork fakkeenyaatti akka fakkeenyaatti Upwork isinii kaasa websaayitii baay'ee jira. Upwork irra galtanii profaayilii keessanii dandeettii qabdan achirra ni keessu. So achirraa kiliyaantiin tokko dhufee isin dubbisuu danda'a yookaan namni hojjisiisu jechuudha. Sana booda isa wajjin haasoftanii dhimma sanaaf hojjettanii deebistanii maallaqatti argachuu dandeessu. Yeroo ammaa kana onlaayinii irratti inni kun high review kan ta'e yookaan immoo gatiin kaffaltiisaa inni guddaa kan ta'e kan itti ba'e Upwork irra jiran keessaa tokko viidiyoo ediitingiidha. So isa kanallee yeroodhaa gara yerootti tola. Har'a kanan isinii qabadheetu irratti namoonni baay'een gidduu kana taap gochuudhaan kan isaan dabarsaa jiranii teelegiraam isaan irra taap. So maalidha inni teelegiraam irratti yeroo gidduu kana hojjetamaa jiru erga noot koinii liistii ta'eeti jalqabe. Namoonni baay'een airdrop irraa maallaqni argamuu akka danda'u amanaati jiru. Kanaaf baay'een isaanii teelegiraam irra taa'anii koinii sassaabachaa jiru jechuudha. Isaan keessaan immoo airdrop bareedaa ta'an keessaa tokko arra isinii qabadhee jirtu. Innis taabis waattidha. Taabiswaappii teelegiraamii irratti tiktook irratti baay'ee isaa hin argitu liinkii isaas. So taabiswaappii jechuun akkuma airdroppii kamiyyuu koinii laawunji taatii yookaan immoo maayin taatii jirudha jechuudha. Kana jechuun maal inni yookaan immoo diijitaal kaarensiin kun yookaan immoo kiriiptoo kaarensiin jennu kun maalidha jenneedhaaf akkasuma. Kiriiptoo kaarensii jechuun waa biraati. Karaa diijitaalaa ta'e yookaan karaatii harkaan qabachuutii hin dandeenyen yookaan maallaqa harkaan hin qabamne garuutiin namoota wajjin ittiin walitti raabnee walitti gurguruu dandeenyudha. Sun siistema diijitaalaa ta'edha jechuudha. So akkuma kanumarraan kan ga'e karaan dura warreen barataman kan akka toonkoyin, biitkoyin fi kanneen kan fakkaatan ni jiru. Yeroo ammaa kana gatiin isaanii baay'ee qaalii ta'e. Dursa baay'ee chiippii ture. Har'a garuu biitkoyiniin tokko doolaara 61 hanga 73 waan akkasii keessa jira. Maallaqa kana tilmaama. Akkuma sana koinii waan irra laawunchi ta'an yookaan immoo maayin godhamaa jiran kun boru gatii guddaa qabaachuu danda'u. Kana jechuun hundi isaaniiyyuu maallaqa argamsiisu jechuu komiti. Garuutti probabilitii maallaqa galchuu isaati guddaa kan ta'e tokko isinii qabadhe dhufu. Directly waan jiruun isinitti himaa jechuudha. Yookaan viidiyoo ka'u akka laaltaniif jedhee kuni maallaqa galcha kuni maallaqa hin galchu jedhee wanta taa'anii naasoo jechuudha. So wanti jiru tokko yookaan an ofii kootii kan hojjechaa jirudha. So wanti ifatti jiru tokko maal isinitti fakkaate? Maayin yoo inni gochaa jiru koiniin kun liistii ta'uus danda'a ta'uu dhiisuus danda'a. Kana beekuu qaba. Kanaaf iyyuu probability liistii ta'uusaa an taabiswaappii baay'ee guddaadha jechuudha. So bootii keenya irra gallee taabiswaappii jennaa akka kanaan keessa akka kana fakkaata. Taabiswaappii gaafa jennee bootiin isaa isa kanadha. Booticha kanatti get start jennee seennaa jechuudha. Get start jennee gaafa seennu gara iddootti nuti koinii maayin goonti nu keessaa akka kanatti kun iddoo kana nu fida. Iddoo kanarratti taap gochuudhaan akka kanatti namoonni baay'een kan koinii walitti qabachaati jiran jechuudha. Taap iskiriinii isaa kana rukutuudhaan jechuudha. So sana caalatti mootii akkamittiin koinii hedduu yeroo dhiyoo keessatti walitti qabachuu dandeenya kan jedhu isinitti agarsiisaa jechuudha. So jalqaba irratti taaskii kan jedhu ni jira. Taaskii iddoo jedhu kana ni seennaa jechuudha. Taaskii kana keessa hojiileen garaagaraatu jira. Tokkoffaa teelegiraam chaatii taabiswaappii hin seentu erga isa seentanii warra kun akka kanatti miliyoona 12 fi tuqaa 5 geetii jira. Kan sin dhufu guyyaa tokko keessatti namoota miliyoona 3 walidha gara koominiitii kanaatti kan dabalaman jechuudha. Kanaafuu taabiswaappiin kun baay'ee isaa beekamaatti jira baay'inaan jechuudha. Namoonni miliyoona 3 tuqaa 5 ta'an galgala tokkotti dabalaman. Guyyaa kaleessaa miliyoona
miliyoona 9 kan ture jechuudha. So as keessa dhuftanii isa kana join gootu erga join gootanii hojiin keenya inni lammaffaan immoo tiwutara isaa filoo gochuudha. Tiwutara immoo callisanii dhuma seentanii yoo baatan iyyuu linkichi akka kanatti seentanii yoo baatan akkasiin filoo gootaniitti ilaala waan ta'eef rakkoon qabu duubatti deebitu jechuudha. Kabraa weebsaayitiidha. Weebsaayiticha daawwachuu weebsaayitii Taabiswaap irra galtanii ilaaluudha jechuudha. Taabiswaap akkanatti ilaaltu. So erga isa kana gootanii booddee maal godhaa koinii 200,000 isinii laataa jechuudha. Kana mootii iddoo sana eegalaftanii booddee cheek isiniin jedha. Ani wanta hojjedheef raayit godheera. Cheek gochuu danda'a. Cheek jettuuni al tokko yoo dide si'a lammaffaa cheek gottanii raayit isinii godha sana booda koinii 200 isinii kenna jechuudha. Lammaffaa irratti immoo koinii 100 kan argamsiisu immoo Sooliyaanaa Waayileet jedhama. Sooliyaanaa Waayileetii wajjin wal quunnamsiisi jedha isa kana. So tokkoffaa carraan isaa carraan laawunchi ta'uu isaa kan inni ittiin guddate keessaa tokko Sooliyaanaa Waayileetii wajjin wal quunnamsiisu waan jedhuufidha. Tokkoffaa kan caalatti carraan isaa guddaadha jedhanii yaadaaf jechuudha. So kanaafiyyuu garamitti deemtu Open Sooliyaanaa Waayileet iddoo jedhu kana intu erga Open Sooliyaanaa Waayileet jettanii booddee gara sassin keessaa jechuudha. Eessa sin keessaa Paatam application iddoon jettu tokko ni jirti. So applicationii Paatam erga buufattanii booddee kan gara kana fidu sin mootes keessatti connect na disconnect kan jedhu ni jira. Connect jettanii galtu jechuudha. So anamma isa connect godheera waan jiruuf baakiin godhaa jechuudha. Sin connect gootanii sana booda isa wal quunnamsitanii koinii 100 argachuu dandeessu. Yoo isin dide immoo caalatti isa kana viidiyoo kophaatti isinii kan hojjedha jechuudha. Akkamittiin kan koo connect ta'eera waan ta'eef bootii haaraa banee isin agarsiisuu danda'a jechuudha. So kallattiidhaan gara maayiningiitti deebiidhaan jedhaadha. Gara maayiningii kootoon deebi'e immoo sana booddee caalatti immoo ammas koinii biraa dabalachuudhaaf immoo iddoo boostii jedhamtu kun jirti jechuudha. Baay'ee barbaachisoodha. Iddoo boostii kana keessatti wantoota kanneen guddifachaa deemuu qabna. Fakkeenyaaf amma ani liivilii isaanii guddiseera. Liivilii 10, liivilii 8, liivilii 4 akkasitti ol guddiseetiin jira jechuudha. So iddoo kanatti maaliifidha tokkoffaa immoo taabbooti iddoo jiru kana bituu qabdu. Isa 200,000 kana bituu qabdu. Yeroo isin iskiriinii keessan tokko isinirra hin jiraatu yookaan immoo teessanii taab gochuu isinirra hin jiru jechuudha. Maal godhaa inni walitti isinii qabaa jechuudha taabii sana. Isin gizeeruma seentan qofa kileem godhattanii gara baalaansii keessaniitti ol dabarfattu jechuudha. So kan biraa riichaarjii ispiidiidha. Ispiidii guddifachuu qabdu. Sababni isaa dafee akka inni guutuuf jechuudha. Nama fakkeenyaaf kana ispiidii biraa dabalanii isin agarsiisa jechuudha. Kun akka kanatti 250 baasetiidhaan kanaan bite ispiidii isaa appii godheera. Kana jechuun dafee akka inni lakkaa'uuf jechuudha. Dafee akka inni guutuufidha. Kan biraati immoo ispiidicha xumureera. Ispiidii 5 fixeera. Kan biraa inerjii liimitiidha. Inerjii liimitii liivilii 8 irra jira akkuma argitanii. So akka kanaa yoo wal guddifachaa deemtan hangi koinii keessan dabaluu isaa baay'ee dabala. Hangi dafee guutuu isaas akkasuma immoo taabis bootii yoo bittan innumti ofiisaatiif guuraa jechuudha. Sana alatti immoo kan biraa guyyaadhaan kan gadhiifaman sadiitu gadhiifama. As full tank iddoo jedhu kun guyyaadhaan gallakkifama. Iddoo kanatti full tank gaafatanii isa kana get free jechuun isaa amma isin guddistan hanga riichaarjii keessanii fakkeenyaaf kan koo 4,000 guutaa 4,000 naaf kenneera yookaan full naaf godheera jechuudha kan dabalataa kenna. So isa kana kileem godhachuun qaba jechuudha. Keessatti taab gochuudha nan fudhadha. Si'a 3 irra deebitanii guyyaatti fakkeenyaaf ammaanii namoonni 10,000 qaban isarraa qofa koinii 30,000 guyyaatti ni argatu jechuudha. Namoonni sadarkaan inerjii isaanii 10,000 ga'e jechuudha. Yookaan inerjii liimitii isaanii 10,000 ga'e. Kan biraa ammas bootti dhumatti deebine isa kanneen fuul goona. Kan biraa immoo taayipingii guruu iddoon jiru kun baay'ee murteessaadha. Sekondii 20 isinii kenna. Sekondii 20 keessatti amma dandeessa daftanii taap yoo gootan sekondii 20 keessatti koinii amma isin dandeessan yookaan amma isin rukutuu dandeessan isiniif kenna jechuudha. Kan biraa immooti maltiibil taabiin kan baay'ee barbaachisuuf iddoo kanattidha. Maltiibil taabii jechuun gizee tokko ija gaafa isin rukuttan 30-40 yeroo takka kan isin lakkaa'u yoo ta'e taayipingii guruun kun sekondiin 20 doosin jiraan dhumin koinii hedduu akkasiniif funaanu taasisaa jechuudha. So akka kanaan kolleektii gochuu dandeenya. Kan biraati riiferiidha. Riiferii yoo jennu asirraa koppii godhannee liinkii keenya kun gubbaa kanarra ni argitu. Liinkii kana koppii godhachuudhaan garamitti geessuu dandeenya. Liinkii erga koppii godhannee booddee garamitti geessina. Kallattiidhaan namootaaf ergina. Namoonni immoo liinkii keenya gaafa galan nuuf immooti koinii nu laatamaa jechuudha. Kanaaf namootaafis immoo koinii keenya riifar goone namoonni akka liinkii keenya seenanii fayyadaman yoo goone sanaanis argachuu dandeenya jechuudha. Tootaalii kana fakkaata.
yeroo ammaa kana namoonni baay'een koinii kana funaannachaati jiru. Isinis funaannadhaadha. Dhuma isaarratti immoo liistii yoo ta'e maallaqa gaarii ittiin argachuu dandeessu, doolaara gurgurachuu dandeessu jechuudha. Liistii isin ta'u yoo ta'e immooti itis okkee yeroo keessan kararratti dabarsaa jechuu koomiti yeroo boqonnaa keessanii goortu yoo liistii ta'e walumaan arganna. Probabilitiin liistii ta'uusaa guddaadha. Liistiin ta'us yoo ta'e immoo kan baay'ee expecting godhina ta'uu dhiisuu danda'a. Gaafa san eegdanii akka dhabdan akkasinitti hin dhagahamne jechuudha. Kanaaf iyyuu waan dhugaa jirtu isinitti hima galatoomadha. Hanga dhumaatti chaanaala kana waan hordoftaniif guddaa galatooma. Hanga dhumaatti hordoftaniif taanaan immoo jaallattaniitu jechuudha. Kanaaf subscribe gochuudhaan hiriyoota keessaniif akka itti fayyadamaniif immoo share godhaafi. Kanaaf viidiyoo kanaaf kan wal fakkaatan kan maallaqa irraa argattan kan irraa barattan kan itti bashannantan isiniif qabadheetiin dhufa. Guyyaa gaarii isiniif hawwa. Bye bye.